jechi isinumti kun dubbatta wal adda waan saawwallaale malee gaariidha. jechi naawwiin jedhu jechi ati jettu jechi Muhammad bin Aljaziiraa jedhus jechi gariin namaa kun gargaarsuma kana amma fakkeenyaaf yeroo nama tokko sagalee taamuudha jedhu sagalee tokkoon sagalee taate rakkina namtu kana itti ibsita garuu adeemsuma kana keessa naan jala taa'ee dhaggeeffadhu namoonni baay'een akka nama giddiin harkifamee sagalee ta'iif jedhame wayii sigalee akka nama faayidaa wayitii deemu maqaa maqaan daanu yeroodhuma haasaa namaa kanarraa ilaalu. jechi namaa kun faallaa jira kunis nama shakkisiisa. warra akkanaa kanallee of keessaa baasa. Namoonni dhugaa dubbachuu tokko malee dhiifama naa godhi malee baay'een namaa kun beektaa waan raabuudhaaf deema dhiifama naa godhi. Namoonni tokko argaa jirra. Akka durii yeroo biyyaa tokko silkii yoo namni biyya Suudii taa'ee dawwale kanasii dawwalu nuyi warra farankaa keenyatti baasee dawwalu inni biyyaa moo farankaa kaffalaa jedhamaatii keenyaan duri nabbaa silkii. Kanaafuu isii kana sirreessaati inshallah moo mucaan magargaarra rabbiin abaasu garuu ilaa dungonye ilaa yaadu mana maa kana ubartaa maaltu jira okay ilaa amma maaltu jira beektaa dungoje ko namoota 16 taanii dubbanne keessa namoonni yeroo isaanii nuu kennanii hanga xumuraatti nuu waliin turani namoota 6 namoota 7 namoota dhufanii namatti galaniifaa dubbii addaan kutanii deemanii iddoo fedhan oolan faan turfe yaada kennata ammasitti yaada tamma turra amma fakkeenyaaf yaada keenya keessa kan wal faallesse natti amma Mammadeen nu waliin hin turre yeroo dheeraa addaan kutee alfaa yoo fudhatte addaan kutee dhufe yaaduma satti dhufe hundinuu dhufe asitti dhaasee kutuu malee namni yaadan gadhuma yaada sana nu waliin qabatamaan irratti dubbate yaada faallaa tokko wanni dubbatame hin jiru amma siinuma qaccirraa amma rakkoon keenya maali amma tokko komentii ilaali mucaa kana kaffaltanii xaayiroo qofa baaftanii ijoollee gatuudha jedha nama dhimma jiraa kana hin beeknetu jira bara amma dhimmicha hin beeku laa waan inni dubbatu ilaali hawaasa kana hunduma kana dubbii kana watti manillee fudhachuu hin danda'u amma ijoolleen kun gaafa hidhamanu dhimmi ijoolleen mana hidhaatti hidhamanii jiranuu fi dhimmi xaayiroon ittiin qabamee jiru wala adda akka ta'e hawaasa sitti simaa jirra jarris nutti himanii jiran ijoolleen mana hidhaatti hidhamanii jiran kuni namoota seera mana hidhaa biyya kanaa cabsanii dhakaa caccabsanii kaameraan harkatti argamee mootummaan biyya kanaa hidhatee jirudha. Amaaraa nama 17 ijoollee Oromoo nama 3 kana Tigree nama 1 namni 23 jechuudha. Xaayiroon immoo achi keessatti ijji mucaa ba'e sun gaafa sana xaayiroon rukuteedhaan mucaan kun mana murtiitti himatee turedha. Mucaan kun ergi mana hidhaa dhufee dhiifama godhee jiraa fi ijoolleen Amaaraas gaafatanii ati salphiirtaanuu waliin dhiifama godhiif jedhameenaan dhiifama godhe jedhee dhumeeriin natti meeraa jedhe maallaqni jedhamu hin jirudha. Amma namoonni jiran kun immoo maali? Maallaqa fuutan xaayiroo qofachii baasuu fi maallaqa fuutan akkana gochuu fi namoota dubbiin beekne dubbitumaa jira. Akka eenyutti himtare namnoo nama faamaa hin jiru. Inni nu waliin dhufee koree ta'e dubbatee dhimma xaayiroo irraa dubbateeyyuu dubbii qaccee tokko fudhatee gabba'ee waan argee haasaa akkamitti eenyu wajjin waasuuf tatamma uummata akkasii kanarratti. Uummata dubbii laaqoo kana jechuudha. Waanuma dubbatu hin beeku mee hawaasuun bakkuma gastii dhaqee ilaale inni kun waan bira. Akkuma tamma dubbiin keessanuu tokko miti nuun jette dubbiin uummata miidiyaa kun tokko miti. Sigalee inni keenyaas immoo namoonni nu waliin gaafa sana dubbatan domboce dhugaan sitti miti hunda jaraa dabalatee namoonni kaan dubbii addaan muranii warra booda isiiduma qaccee qabatan dhufanii dubbatu. Haqa rabbiiti kun namni nu waliin keessa ture hin jiru. Sigalee alfaa yoo gaafadde kunoo gaafadhu sa'aatii meeqa ture yeroo satti barbaade dhufeetti seenee haasa'ee biraa kute. Maammeen shabakaa biyya jira naannoo Harar jira jechuudha maammeen daawwannaadhaaf dirqaa jira. Shabakaan saadinnaan addaan ba'ee deebi'enni waan nuti irratti walii gallayyuu hunda hubateen fakkaatu. Kanaaf yaadni wal faallesse wanti naawwiin haasa'e wanna naatee irraa faallaa wayii maaltu jira? Wanni abdii geetaachuu haasa'e wanni abdii bulchaa haasa'e maaltu jira? Hin jiru. Ani kanuma maammee sana dhaga'ee kana hidheedhuma jedhee siidhuma deema daawwatu. Maammeen nutti matee ture. Maammeen dirqaa jira yeroo sana amma dirqaa jira shabakaan koo baay'ee danda'an jiru jedhee xiqqoo si yaada sana nurraa hubate malee waan nuti gargaarsa irratti walii gallee jedhee gargaaramuu qaba. Yaada obboleessi keenya Asiliddiin Mahammad mucaa kana akkana godhaa jedhee dhaqee haasa'e malee wanni inni asirratti haasa'e hin jiru. Fakkeenyaaf mee yaadni kaan tokko miti tokkummaa kottuuti yaadni eenyuun haasa'e kana yaadni wanni yaadni jedhamu tokko hin jiru. Amma abbaan fedhe hin wacaa abbaan fedhe hin iyyaa dubbiin jiru isa kana. Xaayiroo yoo jedhame akka rabbi jedhee yoo baase ba'e tolaan yoo ba'uu dadhabe immoo dhugaasaa
rabbiin haa dubbatu. Warri immoo utuu beeku anamma warra tuun beekin dubbatee miti. Warri utuu beeku la ana dabalatee numeerii dabalatee naawwii dabalatee abdii Oromoo dabalatee warri achi keessa jirru osoo beeknu warri xaayiroo irratti miccirraa kana micciru rabbiin haqa mucaa kanaa isaan irratti haa micciru. An kanuman jedhaa beekadhuudha. Warrutu beeknu warrutuun beekin dubbattan immoo ana ofiisinii jedheera maaliif hin beektanu inni utuu beeku micciraa jiru yoo micciraa jira dhimma xaayiroo irratti utuu dhugaasaa beeku kan xaayiroon nutti mataa jiru utuu dhaga'u gabbayee yoo barbaade booranaadha jedhe mucaan amaariffin galuu dideennaani amaariffa eessaati mucaan kun amaariffa seeraan sagaleen isaa dhagaamaan jiru namootuma nu keessa teessee shira shirtuudha beekadhu domboceeko ennaan amaara booranaatti fakkaataa no amaariffan beeku xaayiroon amaariffan duutaawati jetteen beeku bara arabiidhaan kadhataa jira arabiidhaan haasaa jira nuti yugaafatee anillee miseenjara koorratti sagaleen naa qabame maal gurbaan xaayiroon ija keessaa baasee ija keessaa baasee gurbaan Oromoo Booranaa sadarkaa kana Arabiidhaan kadhate Arabiidhaan kadhate gurbaa fideennuun haasofsiisuudha xaayiroon Arabiidhaan kadhate. Amaariffi isaanuu galuu dide amaariffa isaa maali jedhan bar amma wanni na ajaa'ibe namootuma nu waliin koree ta'anii dubbatan mucaan ijji ba'uuni numeerii yoo gaafatte sitti maa bar numeeriin kan nu mormaa jiru mucaan ijji beekuun ijoollee dhaafuutu jedheera maallaqni afeeraadha kan numeeriin nu mormaa jiru malee mucaan ijji hin baane miti beekadhu. Jarumtinu waliin shira kun immoo deebisanii amaara mucaan Oromoo Booranaadha maalota aasaa jedhan kuni deebisanii siigalee har'a deebisanii hawaasa kana burjaajessu beekadhu shirtuun nu keessa jirti jechuudha kan dubbii qaccee qabattee utuu dubbiin fixin dhaqxee ilma namaa irratti shira shirtu utuu dhugaa beektu jechuudha rakkoo guddaan isa kanaa barra rakkoo guddaa warruma akkumatti jetti aasaan keessan faallaa ta'e kan nu keessa taa'ee dhimma mucaa kana irratti dubbii biraa micciirutu jira. Isa kana akkasitti nu hubadhaa jechuudha. Mucaan ijji ba'uun numeeriin kun osin bira jira miti. Numeeriin kan nu mormaa jiru ammas mucaan awoofii jedheeraa fi maallaqni hin jiru. Hundumti jiraa yoo galuu ta'e waliin galu kan mootummaa qofa eeggataa jiru naan jedheera. Kun haqa kun hoo dhufes kanuma dubbata. Garuu nuti immoo dhimmi xaayirootiif dhimmi ijoollee kanaa adda jennee dhageenya jennee yaabullee miti. Garuu warri nu keessa ta'anii deebisanii mucaan Oromoodha dubbiin mucaan akkasii hanqinni rakkooni nama siiquu qabu fakkaatee domboca abdii garaatiin amma kan siifan du'a jedha dubbeen immoo amileetti dhaabu jira siigalee ummata afaan dammee garaa xannee miidiyaa kan irra guuti ummata sobee sii miidhamuu fakkeessee si afaanii waa si fuudhee deebisee waa'ee dombocee haasaa bulu nama akkasii kanaa wajjin waa'ee hawaasaa dubbachuun waa'ee gargaarsa namaa dubbachuun an hawaasni miidiyaa kun maaliif na kumate jedhee wallaahi hin dubbadduan dhugaa qabdu si warri yitan kun garuu xiqqoo siinuuf hamaadha malee in beeytan irraa dubbii wal burjaajessaan kun hunduma namaa shakkii keessa galcheera. An kanaafi wannan dubbadhu hin jiru. Rakkoo kan qabu numa warra afaan dammee garaa xanne rabbi afaan dammee garaa xanne hiriyaa akkasii rabbi sitti hin kennin. Obboleessa keenya immoo rabbiin dhugaa isaa baasu. Rabbiin isaa baasu maallaqa malee. Maallaqni sun rabbiin isaa baasu maallaqa kana bu'ee miti ani maallaqa kun fudhachuu danda'a hiyyeessaa dabarsuu danda'a qarshii 11,000 irratti galchadheen jiran. Gaafa duraa namni bismillah dhee galche anaaf Maamad bin Aljazeeraati. Biyya keessa taa'ee galchanni. Rakkinni isaa maallaqa kanatti itti murtaa'ee jedhamee gaafa iyyamu hundumti keenya yuuyyine atis dabalattee hakimalillee dheengadda dhufee waan danda'u qarshii sana kennee irin baafanna jenneetti seenna miti ammas taanaan haqni keenya bakka jiru jira. Garuu warri dubbii bukeessinu warri dubbii osoo hin beekin irraa dubbannu arraba keenya bakka kanatti atiiffannu akkanuma isiniin jechuu barbaada rabbiin immoo harka Oromoo isin hin dhaabine keessattuu rabbiin harka Oromoo isin hin dhaabine ijoollee keenya akkuma namaa isin hin qajeelchisine ilaa Oromoon bar si kennee ka'ee utuma xaayiroon galee xiqqoo si waan biraa dubbate saree gurbattii nuti kaleessa maallaqa keenya isam kennine si arrabsaa beekta ummata qellee mataa gubataa kennee ka'ee fudhataasa jedhan sana beekta miti ijoollummaadhaan akka nuti kenninee waan namaa kennine naa deebisin jenneedhaa fi mammaaksa kana qaba Oromoon dur Oromoon nama Oromoo sa'a baluu ammanan kenneedhaan argee ka'ee bor ittiin si arrabsu kana rabbiin harka isaas hin dhaabin ilaa dalagadhaa of danda'a ijoollee keenya. Kun balaata isaati miti balaata isaa kana rabbiin obboleessa keenyaa tiksu garuu rabbiin harka warra sooshaal miidiyaa kanas isin hin dhaabine hunduma keessaniif rabbi waan gaarii haa kennu hankanan isiniin jedha. Tokko kaleessa takka gargaarsa keessaa nafu takka maqaan kan miidiyaa irratti waamamuudhaan hin jennee boo maraan geenan. Wallaala an takka gargaarsa keessaa nafu maqaan kan miidiyaa irratti hin dhaamu ani kuma kudhan hin kennaa takka maqaan keenya waamamu warra kuma tokko maqaan waamamaa shira fa'i qabdu sinnaan jennaanani habiibi keessatti shamarran illee baay'ee
dhugaadha warra kenne miidhame jira amma barre dhugaa qaba warri sunis barre amma shamarran miidhamteetti haqa rabbii qabdi. Shamarran illee baaniin dubbatan jechuudha tokkummaa wallahi laazim kan immoo gargaarsaan akka shamarran keenya nama gargaaru gonkumaa hin jiru. Wallahi laazim. Wallahi keenya irra caalaa afaan wamalee. Dhugaa shamarran keenya ulfaatan wallahi laazim. Wanta akka shamarran garaan ulfaatan wallahi ijoolleen. Amma abdii geeraa hojiitti barbaadaati hojii galchaa. Abdii geeraa rabbiin hojii gaarii siif buusu obboleessa koo qaale. Rabbiin hojii gaarii siif buusu. Rabbiin hin arga. Isinis barbaadaa fi rabbiidhaa warras jala jirtan. Yoo anis siifan barbaada inshaallah. Amma kaitan godara kaibe gadi goda magala kana baranda wai shara wai fadde ci sai dufa ba rakaibe tsara kaibe nuri adin infaganne bar nuri adin jirra malasila giroda suma shanta ke sasi buna sila jirtu fayyan ke yoma markati kan update isaati doboje ko akka wala numari ata kan update isaati jolle sana dawalati isa ko wahi tayro isaati jolle naga walti godati wajin callu mane taanu kana dombojeetti kennina keessanu galchoo barbaadde kana tani wali lolina gaarummaa wali yaada jolle keenya rabbeedhaati gaarummaa wali yaada mee dhiisa my follow nan debine si tokkummaa faayiga karaa Facebook itin si ma وإن ديفماشي والله نرجعين أما أنا بريسي مسجين كده لو كتقول أركي أنا شيء كساس بحاجة جديدة عادو ما قدي كاي دوبوچا جماعتي يا أوكي دوبوچا جماعتي أيه فدوتي ويه جرتاتي مجا نقدر يسافد كويس والله أنا بدي تيك توكي كنا كاتن دي سيسي يروبرنا جالس دي جندي بيام وقعدوا وقعيني برofata ده سيرنا يرجعوا قعدة تسا متي الله أكبر وقعدة أكمل جد ما الفكات جد بريدة ولا الحمد لله رياضو والله رياض بريدة الحمد لله روبرت فارام ماسي نوروبو فمجننا سينيرم روبرت شيء مسني ربيته ما شاء الله غرك سنو روبو سنجروبو ما رياض رامتاتك رامتك أمنا يجود رامتك وبو جريان من فاتني نورسيت وأما رامتك أمنا يجود رامتك أبو والله فديلان نما غاري دابا فديلا ونن جالد دمالي عمل سيكي سبكا جرامتي بكا أفتادي جراتو ججباتو تك تك أولي قلي في جديد تودا ربيني جارسك كيت سيفا بوس والله لازم غلطو بس باين جالد دماين جاتي مواسا في كيسا برمسا قدام بكا نما جبا والله نما أساسا وبيكواتي ما شاء الله تكما والله سيرجع في ميتي فدو كان سيجاجو مالي في يروج تولي أفتاتي كونسرتي يتمنى ربال يرو دلك مالي في نمتي وان دلك جرمتي نوان نما كسيجالة تجولا جرمتي أفتاني يرو كسيتك يدني دلكن وان وجتن وجيتو فتشولي سني حواسا وادا برسا ججبنا كيتو ونلا أما منا كيستتي نما قرين تينيا كديم أبديني غير أقول ياتوكو أتو بنا سبرادو غيران تفا أبدي ياتي ميواي سينو دبادو والله فديلاني لغادو بچو فديلاني نا بنياته كوفا نمن سيتو كيسمومان بيتو يونا من نمالي دته اوفيكاته شاي بنا وانرغي غوتي فتا نما غوتي بقى كو ميديا راكن غاري دا بقى ولما غلطي ما شاء الله نيرو كل سبحان الله نمني توكو بر يوار غوبات اللي نما مدالتا بيتا نما ججبينا نما شمرن تكرا كان يغمو تاني دبي دمت يبو قفصون تاني جرمتي قد dubartiin kan akka gaangee mana keessa kat godhattu eessattuu kabajaa qabdi jechuudha. Yeroo hojjettu mana arabaatti beeyte jechuudha. Ilma namaa ilma namaa kanaaf ansi jaalladha fadila si argis hin jagne dubbee kan dubbataa ture tarii namni sifti moo danda'a. Yeroo dhuman si argeesh kaasee jechuudha. Kanaafuu baay'ee si kabajna. Inshallah abdii galatoomi naariinii fi abdii koo siillee rabbiin hojii gaarii abuusu. نارو هذا منانا تتقبسون قبل وان تيف ايوه ما شاء الله اكسي كنو جبين سنتمنت جرا سنيكو فيادا انديا جبل تقعدوا بتنقل سبرا ولا تشكي باين ما دوبو تشس باين جالنا تنادي مالين
Dombocheen maa inni beektaa? Dubbii gilsi haasaa. Siigalee ilaa yeroo inni ijoollee wajjin naqee nama lolullee an gammada. Maaliif namni nama loluun horiiwwan bareedaadhuma yeroo dubbattullee haasaa bilchaataa haasofti. Ammas immoo dhaabbadhu nama beekun namni kaminuu yoo waaree dubbati. Abdii geeraa amma namni baay'een nama rabsedha miti. Abdiin geeraa garaan si taliila. Gaafatti dhaabbadhutti hin dhaabbata isuma maraataa jiru kana nama dhaga'u qaba. Garuu sin tuffatu jechuudha iddoo sanatti. Namni tokko nama dhaga'uu danda'u qaba. Yaani yoo nama ciicatti ati tuffatamaadha silumaayyuu beektaa. Utuma akka maarteeyyuu namni yoo dhaabbadhu namaan jedhee dhaabbatu. Abdiin bar keessa qulqulluu wallaahi warabbal qaba. Isa biratti tuun ta'een iyyuu wallaahi keessuma kottu ofumaayyuu na dhibaan. Nama bara arjummaa qabuuf gowwummaa qabu bara amma bar hojii sila hadda dhabee bar hojii hin ta'u ture. Namni godhee riyaan biraa qabamee deeme bakka mucaasan bakka koo bu'ee naan bar namni shawwadeen ofii dhaqee hojjete. Isa shawwadee ati rafi ishee abdeedheeni. Wallaahi laazim. Ati rafi abdee ganama kaanii nanni hojjenne danni ofii dhaqanii hojjetanii isa gowwomsan. Saamicha abdiin nagaadhaan hojjetti jiru. Wallahi lazim moo lazim. Arjummaa kee keessa bo'annaan nan dhaga'e namannatti kan sirraa jiru. Asitti wal abashaantu qoraba tokko ajjeesee kedhanii gaafa eeggadhaa oda jiddaa. Wallahi soba. Wallahi abashaawwi araba askari ajjeesee naan Allahu akbar samaa'itti toltu qaarushi. Addamoo. Wallahi soba. Adda. Wallahi soba miti wallahi qabatuma. Qabatuma. Adda. Sila ganama yani. Ammoo booda keenya kaata ture boodatti deebinuudha. Wallahi tafti shennaan karaan cuma beera ishee ammasila. Deebu godhani. Nan jarri kun natti maniiru mukaddaraatti qabamee Itoophiyaadhaafis eessaas galinaan jedhanii jarri kun kaleessa sitti nimni abdiya. Amma si kan kasih itu orang kawan dia mendandai. Wannan dandai sala sitti nimni mukaddaraatti bisi. Ini formi bitu gadi baaneen deebisan. Oi. Mushwari malaf date borga naman si dufanan jedhe dia malaf basa na wajin qabamummo. Oi, ang qabame jan ambiri wagga kula lama ambira qaban jedha ana jada. Ya. Apa sih mo? Rabbiin balaa namaatiin hunda'aniiti akkasii gaa balaan inni akkanaa kana lama waliin nu marqanii namni keenya keeriin hojjetu rabbiin intaa yeroo maa inni beektaa kan sodaatamee jiru. Gaafa maneedhaa sana caccabsanu maneedhaa keessatti warra kutan namoota 50 fuudhame maneedhaa biraa dhaqee ture. Siigalee namoonni 38 kaameraan jiran rukunnee biraa galanii jiran. Warri namoonni 23 kun balaaxaan maneedhaa harkatti qabamee jira. Yeroo jarri walitti darbatan dhakaa caccabsanii jechuudha. Amaaraa fi Oromoo wal lolamiti gaafa sana. Ergii mana murtii geeffamanii mootummaan biyya kanaa seeraan jira kasasee jechuudha ijoollee jira kana. Ijoollee jira sana maaliidhaati? Majoolli seeraan ala daangaa biyya keenyaa cabsee seenee deebisee seera maneedhaa keenyaa cabsee jira jechuudhaan mootummaa biyya kanaatti hidhatee jira kana beekadhu nama 23 kana. Nama 23 kana keessa immoo mucaan ijji keessaa ba'ee jara xaayiroo waliin jira beekadhu. Mucaan ijji ba'e sun gaafa mana murtiitti dhaqee himatu eenyu akka ija si baase xaayiroodha jedhee barreessifatee jira. Xaayiroon na rukute. Kan na rukute achi keessaa xaayir. Siigalee? Sana booda namoonni 23 kun walitti fuudhamanii mana hidhaatti naqamanii jiran abdee jedhanii aabisiin jedhanii ijoolleen keenya lama ijoollee gaatiraati. Xaayiroo Tigree tokkoo fi namni 17 Amaara. Sana booda ergi mana hidhaa fidan ijoolleen Amaaraa kunis akka mucaan abdeen numeeriitti mesunitti afootu jedhee jiraa fi ergi mana hidhaa dhufe ijoolleen sun dubbachiisanii xaayiroon si rukutuun argine. Beenyaan amma askariin gaafa naqabu jedhe xaayiroon gaafa mucaa tanaa wajjin naqu aafiyaan mucaa kanaa kan bade beenyaan isaa riyaala 50 yookaan hidhaa waggaa 5 akka dabachuu danda'udha. Mucaa sanaa wassafe maallaqni kun askarii kennamu miti amma. Beenyaa mucaatii beekadhu. Si gala dubbiin kun. Eshi. Kadhatee ayyuu biyyaan sii kenna waan qabu gurguree jennaanii. Yaa salaamaale. Akkatti fidanii ijoolleen mana hidhaatti fidanii ani birrii kana biyyaan sii kenna akka jette guddistee nan gaafatiniiti. Waliin fixanna dubbii askarii irratti farramte sana narraa haqii ati yoo bura sitti na dhiiftee galte ana sittin qobaafuu danda'a. Itti fadadatee gallaan ba'uu hin danda'u xaayiroon maallaqa hidhamu kanaan. Sigala amma gaa mucaan nabdeen kun immoo xaayiroo numeeriidhaan haasa'e eessa jirtanaan jedhe maneedhaan jira. Maali akkamitti akkana bari maal xaayiroon maallaqatti gaafatame jedhamee dubbatamaan jiru jedheen gaafadhe jedhe.
Innaan lakki dhimmi keenyaa fi dhimmi keenya dhimma balaataa manidhaa cabsinee seera cabsinee eeggataa jirra malee maallaqni nu gaafatame hin jiru. Mootummaan nurraa bitannaan galuudhaaf deemnaa jedheeni. Maa kan yeroo jenna afootu jedhee fi jiraa jedhe mucaa yeroo sana jedheeraan nu meeriidhaan mucaan hin nabdeen kun mucaan ofiidhaan fixeera maallaqa maaliif gaafatamaa jira lakki sobaa jedheeni. Numeriin koo yeroo qaccee kana dhagaatu laayibii dhufee seeni. Yeroo mucaa sana numeriitti mesana dhaqnee gaafannu nuti lakki an dhimma kooni sitti malee numeri si taasaa koo nafaamuu dhabe malee an koo waayii birrii miti waayii xaayiroo sitti hin dubbanne lakki wallaahi dubbatteetta. Inni kun kakachuu barbaannaa samaanidhaatiin hin kakatin numeri kakadhu rabbiin akkana naa godhu mucaan akkana naan jedheera. Sana booda eessa geenye utuu dubbannu amaara barbaacha dhagne mucaan ijji ba'u nama dhugaadha. Si galee amma dhiifama godheeraa dhiifaman goone irratti wal lolame amma dubbii kana sinii galaa jira. Si galaa. Kanaafi amma innati jette kuni dubbii sirriidha. Yoo namni dhimma isaa ilaalu jiraate namni waan kana irratti dandeettii qabdan faayila xaayiroo mucaan sun ittiin himatee jiru kana utuu jarri mana hidhaatii hin ba'in ilaa amma jarri kuni seerri biyya kanaa hin beektanii Suudiin Arabiyaanii hanga ji'a jaatti seera keessa hin gaafatan ji'a ja'a tola si hidhatanii kaanii ji'a ja'a boodayyii yookiin firii gassi dhiisu yookiin murtee ijoollee kanatti murteeffachuu danda'u. Warrumti amma xaayiroo wajjin hidhamanii jiran kun murtiin itti murtaa'e mana hidhaa ta'an jiran hubar jiini ja'an kun. Kuno rakaibin beekta hafisin qaba dobbalessa simbira jira miti callifamanii hidhamanii jiran ji'a ja'a booda mootummaa yookiin ofiidhaan gadhiisa. Waan dhiifama waan jedhamutu dhufa waraqaan dhiifama. Yookaan immoo firdiitti kennataa jechuudha. Ji'a ja'a boodayyii yookiin ofiin dhufeeraa jedhama waan ofii jedhu dhiifamni godheera agalanu. Yookiin immoo ji'a ja'a booda immoo firdii waggaa lamatti kennachuu danda'a waggaa tokkotti kennachuu danda'a ijoollee kana yookiin ji'a 12tti kennachuu danda'a hin beekamu inni. Si galee kanaafi dhimma isaa kana utuu ijoolleen kun biraan bahin akkati jedhe utuu dhimmi kun ijoolleen biraan bahin namni ilaalu yoo jiraate namni dhimma jiraafitu iddoo mucaan kun itti kassame ilaalu maallaqaan isa ta'utu jala deemtanii ilaaltanii fi kun baay'ee gaarii hunduma keenyayyuu amansiisaa ta'a jechuudha si galee kana arginaan ati nuu gaafadhu jechuu barbaadeetirra kaa'ibi. Otu gara keessootiin otu wanti siqamee gaalaa akkuma kana immoo tokkummaa maal goona. Akkam goona akkana jedhani akkam nuufa sakattaamu duuka nuufa bu'amu waraqaa maal irratti gargaaraa jira eenyi beenyaa kanarraa fuudhu osoo jalqaba jedhame dhufanii dhoowuudhaan duratti abbaan barbaade gargaaru abbaan qabu gargaaru abbaan dhabe immoo afaan nuufi qabatee taa'e baay'ee gaarii ture jalqabuma kun. Bar dubbii jettee kana dheengadda namni wayii akka kana dhufee natti haasee beektaa dubbii kana gaafanitti osoo ani isa kanaan barree ani immoo xaayiroon ofiin hidhamee beekaa hidhamee taa jiraanaan jedhe namni wamaa ofuma beekaa hidhamee jiraanaan jedhe wallahi akkuma kana maa namni ofii biyya kana keessatti anitti wallahi anis kana nagaye lakkiin gara jedhee beekaa namuma sanatti dhaqamee himame namni biyya kanatti akkamatti ofidhaan jedheen lakkiin jedheen obboleen dubbiin xaayiroo dubbii akkasiiti. Kan jarri qabamanii jiran akkana kan amma hidhee jiru seera mootummaati. Beenyaan kun immoo beenyaa aafi mucaan dhabe amma namni nama ajjeese biyya kanatti ajjeefama waan ajjeefamu akka seera isaatti akkasii atamma yoo jisi bahe firdii ati fardhatteedha bar biyya kana keessatti wamati gooteedha mitima akka seera islaamummaa kana keessatti gumaan kan bahu gumaa sana mucaadhaa barraa malee birriin kun hundi askariidhaa kennamu yookiin mootummaa poolisiitti kennamu miti ammas immoo kana amma uummata deemee dubbii taphattabu kana ilaalu maa birrii kana walitti qabame callifameeruma birriin miliyoonii 1.5 kun bakkeetti kenname biraa deebi'amamoo maaltu nu yisiisan amma yoo dhuguma beenyaa mucaa kaffalame xaayiroon gaafa duraanaa witti miti maatii mucaa amaaraa sana fidanii akkaataatti kaffalamu miliyoonii dadhabamullee iddoo gaame sana waliin mari'atameeti miti kan kaffalamu namoonni utuma ajandaa kana hin argin amma namumti ajandaa irraa hubate hin jiru bara amma mana meeqan naqe dhaggeeffadhu inni kaanii xaayiroo qofa 50 baaftanii xaayiroo qofachii baasuufi inni kaan immoo mucaan jimbaane bar Oromoo miti mucaan Amaara miti jedhan Booranaadha ila Boorana hin taane kana dubbatu Booranaati yaa jira keenya maal irratti ree isi afaan dammee garaa xanniyaan isiniin jedhe sanan nu keessa jirti yeroo sana dubbii qaccee qofa ragitee namatti himtee nuti Amaariffa isaarratti namni tokko afaan Oromoo Harargee jira afaan Oromoo Jimmaa jira afaan Oromoo Jimmaa ragitee Harargeetti haasofte maal jedhaa tabboosiin hin jedhanu gaafa nu biyyaa baanu jara keenya nurraa anfaaman waan nu jennu kan Amaariffuma ta'ee waladda ta'uu danda'a. Nuti Amaariffa eessaati mucaan kun? Amaariffi jira. Amaariffi shawaati. Gondoree jira. Warra Oromiyaa keessatti guddate jira. Boojjamee jira. Baay'ee. Akkas adda adda.
isayyinuu gaafannaan bar waalaikum salaam Abu Saud. Jajabatu. waan akkasiiti jechuudha domboche waan kana akkasitti immoo namni argamnaa irra kaa'ib jedhe baay'ee gaariidha walumaa galatti dubbii hubannaa dubbannu domboche ati galatoomi gaafii tokko dheengada nu gaafattee turte an waa'ee garee xaayiroo irratti gaafa namni 700 tokkotti naqamee wal arrabsu sanas wallahi keessa ani hin argine an beekta qonqollofamaan banama keessa riimoof nama godham bara hawaasa keenya kanaa wajjin a'uuzu billaahi minash shaytaan inni kaan mata duree jijjiira inni kaan dhufee wal arrabsa argaa jirta miti hawaasa kanaa wajjin akkamitti dubbatta namni keenya haqinuma qabaa eenyutti naare beektaa intala tokko dhufte immoo balaa kana qabsiifte maal jette isin asirraa waa'ee gargaarsa dubbattu miidiyaarraa waa biraa dubbatamaa jira innuma siin jettu intalattiin ilma sanatiyyee gurbattii sii gara fuulaa simbirroo halkanii fakkaattu sana fiddeetti galchite sii galee maqaan dawwan abboobbeetti simbirroo halkanii fiddee siitti galchinaan isiin immoo nama maallaqa narraa nyaate maallaqa kiyya kuma meeqatu bira jira maallaqa kiyya irraa naa fuudha obboleessa kiyya maallaqa yoo nyaachuu ta'e kaleessa yeroo bakkee jiru namni waa gaafate jiru mucaa kana gadda yeroon mana hidhaa waggaa tokko waggaa lama ture namni waa dubbate jiru har'a gargaarsa saarratti gabbaame kana dubbatamuun hin deeggaruwan dallainatti yoo ta'e mala sii galee kuwaay kana dhimmi waa'ee dallaa domboche ilaa sagalee mucaanaa dhaggeeffadhu Suni la amma itu fashion tamate sagalee xiqqoo gadi jedha mucaa tokko hin namni natti arge beektaa innis waa'ee xaayiroo raasoftan maalii jette hanjiddaan jira jette guyyaa tokko mana boqonnaatti dhaqee jette maaltu sii geessila riyaala kuma tokko itti fuddee dhaginaan kuma shammaa finfinnee dheena tumee jetti mee kana faayimatti bara politika bane bakar yaada kana waa faayidu baasuu yaa jamaa ni dhalaa kun dubbiidhuma rabbii jedha agargaar rabbi sodaadhaa moo warri jala dhaabattanu ilaa keessanii muraadan naman goottanu ilaa waa borsaa keessanii immoo borsaa keessanii sisiisa tuursaa warra akkana hiitan kun isa afaan keessan qabadhaa ta'a Kali saya betul. Amanu maafete maali biara kuma tokko itti buutee ragdala fadiyye. Kuma tokko itti ilaa ko isa gadi shoora bana kaabaa kuma tokko ma ilaa qabeena tuma hin jenne yaa jara keenya maaliif ijaaza ragde si rabbi jedhaati. Isatti mata maaraan talli sinin tumamtee kuma shanta wal ciifame jedhamu sii dhaabar. Dhaqaara inni gubanne bara. Ummata miidiyaa kun nu maraachee wallaala. Himannaa sai kuma shana walchiisee jedhame intala tokko jedhame fi dhaabare. Astagfirullah. Saakattu si jamma dhokfatteerran teessu maaliif himatte? Wallahi yeroo nan kolfaa bar kophaa koo yeroo sammuu nama waa'ee taa'e. Era kaa'e. Amma mushwaara na argira ke. Mushwaara arguu dandeessaa? Abdurazak messenger ratti na arge na eegi messenger ratti Garoomti jabaatamti kan shaantaa gadi karaa deemuu kana rakkoodhaan malee barii gara riyaa kana yoo dhufe barii bootaan taanu abiibii manni kana rabaati. Isan jedhe kaa manni kana rabaati manni guddaadha oo isan jedhe ana jedhe barraa nyaanna. Yaa dhugaa dubbachuu fi durii zabana boodaa kana beektu tokkuma dhiifamanaa godhi booda kana namni kun akka naannoo wayii ta'een beeku yeroo durii bare kuma lamaa kudha afurii kuma lamaa kudha sadii namoonni ati bakka ijoolleen Oromoo taateen naani wallahi laazim guyyaa dhakaa keessa ollee xaa'ifitti dhakaa keessa ollee yeroo aramni dhufe halkan dhakaa keessa gad dhumne gad aramni deeme jedhe addii kana wal daddaama sii galee yeroo duraa charging kun irratti cufateera. eenyuun biloo godhe Charging kun irratti cufateera. siin dawwala kottu messenger irratti kottu tukutuku messenger kaaniin abdi. Abdii geeraatiin natti dawwale. Sinan gaafadha. Waa tokko hin jenneeti dhaggeeffadhu. ana jedhe silaabdi ana tiyyi manni kana rabaati waan kafalee keessa jiraatu hin jiru maaliif ol jibbitu jedhe ana jedhe. Okay, rakkoo jiru barraa waan gadi waan rakkoo ta'e waan yoo abdii waa jedhes nan gaafadha jaranum meeree rakkoon qabu nan dawwalaa fi Yalla. sababichaan barraa tokkummaa guruupiin godhaa ijoollee wajjiniin. Abdurazak guruupii irratti kottu. Yalla halkan gaarii tokkummaa galatoomii abiibii ulfaadhu. Lakaayibat illee ulfaadhu. Galatoomaa sanamta keessan. Faduyye.
Yalla. Ciao. Bye. Marrabsuudhaan beekamasaa nama arrabsuudhaan beekamasaa jaran tuqne mucaasa mana hidhaa jiru kanaaf sagalee ta'ee erga xamadanii qubaatti gadi baasanii shaantaa sagatanii wallaahi kulfa namni hundinuu dhaga'aa baruu hunduu. Kurabbi sarara geessini qabame namni keenya maal jetti abdiin baasina duraan nama arrabsa haadha namaa kaa jetti bar namni keenya hin ta'u namni miidhamee jira miti rakkoo inni jiru kana keessaa baasanii kaaniti rakkoo isa dhuunfaa keenya ammoo gaafatanii har'a immoo mana yoo ta'e eenyunuyyuu mana yoo ta'e manni kana rabaati eenyuuf yoo ta'e kireeffadhuu taa'ee dhiisisi boris tokko namni tokko dhufee gas baasuu danda'a bar nuti ammoo namni maal jedha kan jedhamutu jira waliif jiraachuutu jira ijoollee kanaaf iccitii kana asirratti hin dubbatinaati abdii koowasis mana cufiiti gara keessaatiin naqaa dubbadha. Bayeeti dhaqee keessaan dubbadda kaalidoo fe'ee galcheeti keessa tokkummaan fe'ee jira keessaan dubbaddaati yoo yaattis hin barbaadu jetteetta wallaahi immoo rakkattu warabbal kaaban rakkattu. Abdi waan jiru hundaayyuu gara keessaatiin dubbanna lamee. Yalla baay'ee. Maaluu haa ta'u gara keessaatiin waliin dubbanna waan ta'eef asirratti dhiisaa waan tokko hin dubbatinaa jira. Maaliif bakka namni kun yeroo hundaa ajandaa kana fudhatamee hin dhufin wanti xiqqoo ajandaa irratti ba'u kana jibbisiisa beektuwan. Namni silaa waliin nyaatee waliin dhuge silaa waliif jira. Har'a yeroo namni walii akka kana osoo dhuma abdiin dubbii tokko balleesse. Wallahi dhugaa jirtu kun namni akkamitti mana keessaa gabbee jedhamee shaantaa tokko dibaa kan ana gubee bara akkamitti shaantaa mucaan kun galalteenyaa godhanii gadi baasan shaantaa isa jala. Absolutely abdi waawaa tokko rakkoo ilmi namaa baay'ee ilmoo dhiiraati dhiirri barandaas hin bulti rakkoo hin qabaatini isa kana bakka fedhi bulti. Garuu sitti nima Khalid namni tokko